Harka fuunee jirra jirtu hordoftootaa fi kabajamtoota maatiiwwan chaanaalee Abdii Ismaartii Tuub kan taatan hunduma keessan nagaa jaalalaa fi tokkummaa rabbii bakkuma jirtanitti isiniif haa baay'atu. Egaa har'as viidiyoo biraatiin deebinee jirra. Viidiyoon guyyaa har'aa qabadhee isiniif dhiyaachisuun ammoo namoota guruppii waatsaappii, guruppii imoo, guruppii teelegiraamaa fi guruppii meessenjeraa keessa jirtan jechuudha. Yeroo guruppii kanneen keessatti namni aad isin godhe akkamitti guruppii kana keessa bahuu akka dandeessan viidiyoo kana keessatti isiniif ibsu jechuudha. Maaliif namni hedduutu gaafii waan kana wanta keessanis na gaafattaniif jechuudha. Deebii ta'a jedhee kan qabadheedha jechuudha. Kanaaf immoo jechuudha namoonni haarawaa taatanii reefuu gara chaanaala kiyyaa dhuftan chaanaala kiyya kana subscribe gochuudhaan gara maatii chaanaalee Abdii Ismaartii Tuub akka dabalamtan gamanumaa affeeramtaniirtu jechuudha. Egaa obboloota koo qaqqaalii fi gaarii namoonni hedduun TikTok irraanis akkana hordoftan ni beeku jechuudha. Keessaa hordoftoonni kiyya kanneen TikTok irraan na hordoftan jechuudha. Warroonni YouTube kiyya argachuudhaaf jechuudha. Xiqqoo isin rakkisu namoota hin beekneef jechuudha. Haaluma takka jechuudha gama profaayilii kiyya keessa gaseentan jechuudha. Iddoo profaayilii kiyyaa gaseentan directly kunoo linkii YouTube kiyya TikTok wal qabsiisee waan jiruufu al takka linkii YouTube kiyya san jechuudha. Mallattoo YouTube san yoo gattutan kallattimaan butee jechuudha gara YouTube channel kiyyaatti isin geessa jechuudha. Innaa gara YouTube channel kiyyaatti isin geesse YouTube kanarratti jechuudha barnoota hedduu jechuudha kan daddabarsetu jira waan ta'eef maaliif fakkeenyaaf kanuma isin asiin garanaan jechuudha. Gaafii na gaafattan wanumaan duraan barsiisee ture gaafii na gaafattan jechuudha. Kanaaf achitti yoo garas deemte jechuudha viidiyoolee hedduu kan isin fayyadan ni argattanii jechuudha. Hayyee isinittan dheeressuu kallattiimaan gara gamumas isin dabarsaa viidiyoo sana immoo like akkasumas shares godhaa waliif dabarsaa. Egaa namoonni hedduu jechuudha viidiyoo tokkoffaa irra ariitanii lammaffaa seeraan dhageeffattanii osoo hin fidne gaafii nama gaafattan jechuudha. Tokkoffaa viidiyoo tokko irraa hubadhaa irraa baradhaa waan tokko jette suuta jedhiitii dhageeffadhu. Maaliif wanta hin taane irrattuu yeroo keetu gubaaltami arrabaa fi hedduu daddalattu jechuudha. Yeroo kee gubaaltami wanti tokko si fayyaduu baatus suuta itti dhageeffattee yoo ta'e maalumaaf wanti kam wanti nama fayyadne wanti barumsa ta'e wanti fayyadne jiru garuu arrabaa fi kana irrattuu yeroo hinna qisaasa godhaa waan oolluuf jechuudha. Kanaaf ammoo akkas ta'u osoo hin taane wanta barumsa kamurratti akka xiyyeeffannoo isiniin jedha hiriyoota koo. Viidiyoo sana ammoo like share godhaa. Isa dhumaa jechuudha dhiifamallee naaf godhaa wanti isiniif dhaamu tokko jechuudha. Namoonni keenya yeroo hedduu wal jajjabeessuu kanas aadaamaan godhanne fakkeenyaaf amma namoota warroota afaan biraatiin hojjetan yoo ilaalle jechuudha. Kan isaanumaaf dhiisa hayyee dhiifama naa godhaa kallattii mana amma garaa barumsaatti isin dabarsa. Jalqaba irratti yoo namni tokko waatsaappii keessatti waatsaappii irratti jechuudha fedha kee malee guruppii waatsaappii keessatti aadsi godhe akkamitti bahuu dandeessa keessaa kan jedhu jechuudha. Akkamitti laayivii qabachuu dandeessa yookaan keessaaf baasuu dandeessa kan jedhu hayyee nafa bu'aa waatsaappii keessatti ni galtan. Erga waatsaappii keessatti erga galtanii fakkeenyaaf guruppii kana keessa jira haa jedhu nama guruppii kana keessa ni jira. Guruppii sana al takka gattuqtanii koornaa gama irraan argamtan jechuudha. Tuqaa sadiin ta'a. Isii tana gattuqtanii moor jettu al takka gattuqtanii ergasii exit guruppii gootanii ergasii isii gara argamtan exit guruppii tana ni tuqtan jechuudha. Yeroo isin exit taasisan kallattiimaan guruppii kana rimuuf taatan jettanii waan of baaftan jirtan jechuudha. Warroonni waasaappiidhaan namni guruppii aadis godhe haala kanaan guruppii waasaappii keessaa bahuu dandeessan. Okay, lammaffaa kan isin agarsiisu guruppii imooti. Guruppii imootitti namni yoo aadis godhe akkamitti keessaa bahuu dandeessan kan jedhu isinitti agarsiisa. Nafaana tola fakkeenyaaf amma guruppii tana keessa jira haa jedhu fakkeenyaaf guruppii tana keessa jira haa jedhu. Erga guruppii tana keessa raadhee iddoo tuqaa garanaan argamtu harka bitaa mirgaa irratti isin al takkaa gattuqtanii erga al takkaa gattuqtanii iddoo diimaa laayif jedhu karaa jalaa kaasa jechuudha. Laayif kan gattuqtanii laayif iddoo kan haal takkaan gattuqtanii kallattiimaan keessaa of baaftanii yookaan laayif yookaan keessaa rimuu of gootanii jirtanii jechuudha. hayyee kasrin garsiisuu sadaffaa irratti kan messenjeraati. Yoo namni tokko fedha keessa malee messenjera irratti aad isin godhachuudha. Fakkeenyaaf amma groupiin kun
isa kana jechuudha gruppii kana jechuudha. Fakkeenya namni tokko itti na godhaa jedhu iddoo harka mirgaa irraan tuqaa akka mallattoo akka tuqaa tana al takkaaf gattuutan jechuudha. Erga isii tana al takkaaf gattuutanii karaa jalaa irra gadhuftanii live chat jettan isii tana fakkeenyaaf akkana gootanii jechuudha. Kallattii manam keessaa of baaftanii jechuudha. Gruppii kana ofirraa balleessitanii jettanii jechuudha. Okay, amma kan isinitti ibsitu jechuudha kan telegiraamaati. Namoonni adda addaa fedhii keessatti ala yoo kan telegiraama keessatti gruppii telegiraama keessa isin galchan taate kan itti keessaa baatan. Fakkeenyaaf amma gruppii kana keessa jira haa jedhu gruppii telegiraama kana keessa al takkaaf tuqaa harka mirgaa argamsadiin tana al takka tuqee eegasi live channel jedhee iddoo diimaa kana live channel jedhee dulam isa lammaffaadha. Haala sanii gruppii keessaa baasuun ni danda'ama jechuudha. Egaa barumsi kun akka isinitti tole abdiin qaba. Namoonni viidiyoo kana dhaggeeffatanii hanga ammaa chaanala kana subscribe goona jirtan baalla isin dabbalu qaba. Subscribe gochuudhaan iddoo bilbila na subscribe godhan jechuudha. Mallattoo bilbila ta'uu baasan eeguudhaan all notification dargaadha. Maaliif viidiyoon galaksuu ofumaa keessanii osoo isin barbaadin search godhanii kallattii maan isin bargaa jechuudha. Kun baay'ee isin fayyada waan ta'eef jechuudha. Viidiyoo kana ammoo like godha. Yaa Oromooti manni keenya kun like gochuu kana yoo barattansa like godhaame yaalame hayya akkasii viidiyoo biraatti nan galutti deebinutti nagaa jaalatu kun maal bakka isin yaabatu.